keessa jilbibbi kaleessaa. Kabajamtoota jaallattoota Boon YouTube har'a sirna yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee qophii isiniif dhiyeessinutu jira. Innis yaadannoo waggaa tokkoffaa kan Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Waggaa tokkoffaa isaa akka mana gibbii mooraa mana barumsaa Makkaana Yesuus Seminarii Bishooftuutti sirna yaadannoo gaggeessuuf ijoolleen qophiirra jiru. Anis tooraan tartiibaan akka isiniif dhiyeessu afeerameetiin jira jechuudha. Amma dhumaatti viidiyoo kana akka ilaaltan akkuma share akka gootan like yaada keessan comment akka gootan gamanaan isiniif dhaama. Namoota tokko tokko gaaffii niin gaafadha akkasumallee keessa olii gaddeemee yaada tokko tokko nan fudhadha. Turtiin keessan kabajamtoota daawwattoota keenya namoota sirna yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irratti argaman achi jiran keessaa nama tokko ofitti argadheen jira. Maqaan keenyu? Amantii Dagaagoo jedhama. Mee haalli gibbii mooraa manni barumsaa kana keessatti ta'aa jiru akkamii? Mee haala kamiin ilaalte? Haalli mooraa kana keessatti taasifamaa jiru barattoonni ijoolleen Oromoodhaa yaadannoo artist Hacaaluu gochaa jiranii baay'ee namatti tola. Haala ho'aadhaanis gaggeeffamaa jira. Karaa koo baay'ee itti gammadeen jira. Ijoollee kana qopheessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaadan. Ayyee mee faayidaa maalii qabattee yaadda? Gara fuulduraatti yaadannoon akkasiitu gaggeeffame seenaaf akkam faayidaa akkamii qabattee yaadda? Oromoon namoota baay'ee qaba. Namoota akkasuma sirni mootummaa darbanii ajjeesaa turanii miidhaa turan baay'ee jira. Artist Hacaaluu keenya kana yaadachuun keenya immoo waan baay'ee uummata Oromoodhaaf hojjetee waaqa gaditti akkuma Waaqayyoo saba namootaaf du'e inni kunis akkuma kana saba Oromoodhaaf du'e. Kanaafiyyuu nama kana dagachuun irra hin jiru. Waggaa waggaatti yaadachuudhaan nama kana hojiisaa seenaasaa hundumaa dubbachuun irra jira jechuudha. Ayyee amantii guddaa galatoomii tole kabaja ati guddaa galatoomii ulfaadhu. Ulfaadha isinillee. Tole mee asitti maaliif walitti qabamtanii maal mul'isuudhaaf? Har'a kan asitti walitti qabamneefi yaadannoo waggaa wareegamuu Hacaaluu Hundeessaa kabajuufidha. Akkuma argitan kana fakkaata. Mee faayidaa maalii qaba jettee yaadda gara fuulduraatti ayyaana akkasii kabajamuun? Nuufi Hacee jechuun goota keenyadha. Ittiin yaadanna waggaa yaadannoodha waan gaariidha. Ayyee guddaa. Maqaan keenyu ture? Maqaan koo Seenaa Zarihuun jedhama. Tole Seenaa Zarihuun eessa barattaa? An gibbii seminaarii keessaan baradha. Ayyee mee haala asitti ta'aa jiru artistii yaadannoo sirraa artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee wanta ta'aa jirudha. Mee haala kamiin ilaalaa jirta? Maaltu faayidaa akkamii qabattee yaadda? Artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa haaluma kanaa yaadataa jirra. Inni goota keenya hin duune jira. Akkuma ibsamu an tiishartii adiin uffadhee jira. Tiishartiin kun maal ibsa yoo jette Hacaaluun hin duune jira hin gaddinu jechuudha malee. Nuun gadduu hin qabnu kanatu. Ayyee mee ayyaana akkasii kakkabajuun maal faayidaa qaba jettee yaadda dhaloota dhufuuf? Dhaloota dhufuufi akkuma beekamu qabsaan hin du'aa qabsoon itti fufa jedhu nuuni dhaloota nu booddeedhaan dhufanii wareegamaa keenya kana isaan keessa siidaa goonee kaa'uudhaaf. Ayyee yaada nalaatiif guddaa galatoomii. Maqaan keenyu? Eden Luulin jedhama. Tole Eden asitti walitti qabamtanii jirtu. Mee maaliif walitti qabamtanii? Guyyaa waggaa yaadatamuu goota keenyaa kabajuuf goota keenya Hacaaluu Hundeessaa goota baay'ee jaallannu dhabnee kabajuudhaaf asitti argamne har'as gammachuudhaan gootummaadhaan yaadachaa jirra. Baay'ee nutti tolee jira. Ayyee mee yaadannoon akkasii dhalootaaf gochuun faayidaa maalii qaba jettee yaadda gara fuulduraatti? Gootota keenya ammoo akka jaallannu dhalootatti agarsiisuudhaaf gargaara jedheen yaada. Akkasuma maatii gootota keenyaa fi jajjabina guddaa ta'a jedheen yaada. Ayyee eluu akka gaariitti akkasiin fixanaaf diin qaba. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tole galatooma. Yaada nalaatiif guddaa galatooma. Galatooma. Nagaan kenniteeti jiraadhu. Waaqati ardaa waaqi abbaa kamee bokkoo dibbee dhuguu agar baanoo waaqi Oromoo cufaatti nu dhagee ka dallana amaan achumaan nu hanqaadhu ka olii achumaan nu hanqaadhu walisuun nagaa gulisuun nagaa kinciin nagaa shaallaan nagaa dambidooloon nagaa arsiin nagaa maqiin nagaa jalduun nagaa mettuun nagaa loo abbaabor nagaa gujiin nagaa Hinchufti nagaa waaqati nu dhagees arda Kidumaan daqiiqaa tokkoof yaadannoo sammuu keenya hundi keenya ol duukaa kaanee dhaabbanne jechuudha daqiiqaa tokkoof.
Galatooma ta'a. Yeroo gabaabaa jira. Walaloo sana waliin dhaggeeffannee gara sagantaatti nutti dabarraa jechuudha. Qeen xalayaa barreessa. Akkam jirta haacee ilmoon deessaa. Jabduu jajjabaattuu onneen gaara gubbaa nagaan si gaafadha akkam jirta gurbaa. Biyyee qulqulluu kutattuu xiiqoftuu ol jettu akka tulluu. Yaa dhiira gaafa rakkoo waan sabaa dubbattuu akkam jirta haacee qallayyoo hundeessaa gaanfuree guddattuu. Biyyootti nu maktee gaddatti nu naqxee akkam siif ta'eeraa bakkee ati dhaqxe. Bakka dhaqxe sana achuma fageenyaa jirtuu nuun jedhime haace si dhageenya. Otoo atalbee hojjennaan CD kee eebbisuuf guyyaa gaarii eenna. Ati duute awwaalamnaan siidaa kee eebbisuuf yoom herreegnee beenna. Otoo tansinee nagaan boqodhu jechuuf yoom herreegnee beenna. Mee maaltu maal ta'e takkaadhuma ol jettee nutti hin dubbattu. Qallayyoo hundeessaa gaanfuree guddattu. Warra gara jabinaan uummatatti jaallatturraa jiidhaatti si mure. Gaafas eenyufaa argite eenyufaatu ture. Afaan kee dubbatu. Wajjin teessee haasoftee wajjin nyaattee dhugdee kan beektu keessaati. Moo kan itti hin beekne fuula keessummaa fi fuula bineensaati. Aarsaa godhamuun kee silaa kee kan dhabu. Maal balleessite immoo siin jedhan waan sitti man qabu. Kanatti hojjette kanatti dubbatte kan biyyi dhagaye. Dubbii keessa kamtu murtoo kana hangaye. Kan durii kan ammaa kan gamaaf gamanaa. Dubbii dhumtan dhaayee aarsaa si taasise kamiree namana. Meenutti ni haacee qixxee kuma. Maal tureree jechi kee ni gaafas galgalaan ni gaafa dhuma. Qarqara duwaarraa gaafa nagaa dhaamte. Maal faa dubbatte yaa eenyu koo jette eenyuun maqaa waamte. Guddattuu koo jettee laata kan deesseesi guddifte guddattoodha qalbii. Moo faantuu waammatte haadha ijoollee keetii haadha milkiif wabii. Yommuu afuurri kee yaatee dhumuu geesse. Oromoof Oromiyaaf kaawoo maalii keesse. Iddoo dhokataa sana wallaansoo du'aatiin gaafa ciiftee aaddu fedhii kee dhaamteettaa maal akka barbaaddu. Moo hidhii ciniinnattee seenaas yayyaadattee akkuma kee durii duwatti dhaadatte. Akkan hin yaadinitti bakkan hin yaadinitti duubaan natti dhuftu. Yakkaa maaliin qaba maaliif na ajjeeftu. Gudeelcha gabrummaan baachuu dide malee buddeena gadhummaan nyaachuu dide malee gowwoomsaaf fakkeessaan kulkulfadhe malee. Namni waan keessa isaa jiru waanuma keessa isaa jiruun himata. Inni danda'u dandeettii walaloonni qabu walaloon ibsata. Hundumtuu waan keessa isaa jiruun gadda isaa ibsataa jechuudha. Kanatti fufee sagantaa keenya dheeressuurraa. Baga guyyaa yaadannoo artistii keenya kabajamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaan isin ga'e. Duraan dursee haasaa qinsaa xiqqoon isiniif godha. Ergasii seenaa gootota keenya darbanii artistoota wareegamanii Oromiyaa keessatti nuuf jecha wareegaman xinnoo isheen isiniif himan. Sirni moofaa darbanii qaqqaaliiwwan keenya hedduu fixanii. TPLF fi gootota keenya hedduu fixanii. Oromiyaa keessa artistii 17 ol dhabne. Garuu nun kan beeknu dhaloonni irraa artistoota 2-3dha. Dhugaan jirtu garuu hedduudhaan. Harargee keessatti kan wareegamanii baay'eedhaan. Wareegamtoonni kaleessaa immoo eenyummaa keenya irraa nu barsiisanii. Isa isaan kaleessa wareegamantu har'a akka ittiin dubbannu nu godheen. Dookter Haayileen Fidaafaa sababii isaan wareegamaniif afaan keenya babal'isuuf jechadha. Artistoonni kaleessa wareegamanii aartii keenya guddisuuf jechadha. Fakkeenyaaf Sokkorraa yoon isinii jalqabe Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Maaramii Harqaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Yoosef Gammachuu, Dhaadhii Galaan, Hacaaluu Hundeessaa, Mustafaa Rawwee, Cawwaaqaa Yaaddessaa, Boonsisoo Caalaa, Hordofaa Bareentoo, Jaalala Eenyummaa, Kuulanii Booruu, Sabboontuu Bareentoo, Ayyaantuu Bareentoo. Jireenyaa Ayyaanaa hanga Hacaaluu Hundeessaatti sirni kun artistoota qaroo ija uummataa ta'an 17 ol dhabamsiise Oromoo jala. Hangana qofa jechuu kiyya miti naaf hubadhaa. Jireenyaa Ayyaanaa artistiif qabsaa'aa sabaa bara 1992 kan qabame humna nageenya mootummaan achi buuteen isaa dhabame. Booda hanga har'aa maatiin isaa du'ee jedhee boo'ermii hin baafanne. Jireenyaa Ayyaanaan hin du'eef jiraan isaa hin beekamu. Boonsisoo Caalaa qabsaa'aa weellisaa baandii Caffee Gadaa
qaama nageenyaa mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. Hordofaa Bareentoo qabsaa weellisaa baandii Caffee Gadaa qaama nageenyaa mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. Jaalala Eenyummaa qabsaa ogeessa diraamaa baandii Caffee Gadaa qaama nageenyaa mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegame. Yoosef Gammachuu qabsaa'aaf weellisaa cimaa hidhaaf dararaa hedduu booda magaalaa Sabbataatti wareegame. Ayyaantuu Bareentoo qabsooftuu weellistuu baandii Caffee Gadaa qaama nageenyaa mootummaan bara 1992 Harargeetti wareegamte. Maaramee Harqaa qabsooftuu weellistuu cimtuu humna nageenya mootummaan ajjeefamte. Simee Yuusuf qabsaa weellisaaf ogeessa meeshaa muuziqaa baandii Caffee Gadaa bara 1997 qaama nageenya mootummaan Harargeetti wareegame. Kuulanii Booruu qabsooftuu weellistuu baandii Caffee Gadaa bara 1997 qaama nageenya mootummaan qabamtee wareegamte. Eebbisaa Addunyaa Hagayya 30 1996 Finfinnee bakka Shiroo Meedaa jedhamutti hiriyyaa isaa Xanaabaa Wayyeessaa jedhamu waliin humnoota nageenyaa mootummaan mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefame. Eebbisaa Addunyaa erga ajjeesanii booda humnooti nageenyaa mootummaa kun namoota daandii irra jiru erga dhorkanii booda reeffa isaa konkolaataa Land Rover jedhamu kan lakkoofsi gabatee isaa kan mootummaa ta'een fudhatanii deemanii hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessatti reeffa artistii Eebbisaaf hiriyyaa isaa Xanaabaa Wayyeessaa akka argame namoonni ijaan argan ni dubbatu. Sabboontuu Bareentoo qabsooftuu weellistuu baandii Caffee Gadaa qaama nageenya mootummaan bara 1997 Baaleetti wareegamte. Usmaayyoo Muusaa qabsaa weellisaa cimaa mana hidhaa keessatti waggoota 8f erga gidiraa hedduu argee booda bara 2006 magaalaa Cirootti boqote. Cawwaaqaa Yaaddeessaa qabsaa weellisaa cimaa kan ta'e Sadaasa 6 2018 Finfinnee keessatti poolisiin du'aa isaa arge daandii irraa jechuun obboleessa isaatti bilbilanii reeffa isaa kennanii fi akkamiin akka du'e wanti fatee hin jiru. Haadhii Galaan qabsaa weellisaa fi barreessaa kitaaba furii kan ta'e Eebba Hoteelaa irratti dhukaasatti dhukaafameen guraandhala 12 2019 ajjeefame. Qaamni isaa ajjeese seeraan ifatti uummataaf hin ibsamne. Hacaaluu Hundeessaa qabsaa weellisaa fi falmaa mirga namummaa dhaloota qubee kan ta'e Waxabajjii 29 2020 godina addaa bakka Galaan kondominiyeem jedhamu manni eenyuun akka ajjeefame addatti beekuu baatus namoota sirna nafxanyaa leellisaniin ta'uu uummanni Oromoo biyya keessaa falaa maanguddoo hanga daa'immaniitti hubateera. Galatooma. Yaadannoo Hacaaluu qofaatu hin taane artistoota keenya kan nuun hin beekneef akka nuun barru nu taasisee jiran. Carraa kanatti fayyadamuudhaan wantoota baay'ee akka baran nu taasisee jira. Kanatti fufee walaloo afaan Amaariffaan qophaa'etu jira. Walaloon afaan Amaariffaan qophaa'e kuni jaalala Hacaaluudhaaf qabu ibsamuudhaafidha. Namni sun jaalala Hacaaluudhaaf qabu ibsuudhaan afaan Amaariffaan walaloo qopheessee isa dhageenyaan gidduutti. ርዕስ ያንን ጀግና የግጥሜ ርዕስ ያንን ጀግና ላነሳሳ እንጂ ላውራ ስለዝናው ወኔ የታጠቀው ሀጫሉ ነው ጀግናው ነዋ ልበ ብርቱ ደፋርም ጠንካራ ፍርሃትን ብቻ ነው እሱ የሚፈራ አፌን ሞልቼ ነው ስለሱ ሳወራ ሀጫሉ ተገኝቶ በቃሉ ነዋ ልበ ሙሉ አንገቱን ለካራ የሚል ለሀገሩ ሰቦንቱ ኦሮሞ ኮገላኔ ቲያ አንዷነሽ መለያ ረኪናፍ ገደዶ ብሎ ማለንጅራ ጅራ አሁን አለ ሆነና ቶኩማ ያያቀን ጎዶሎ ያያቀን ጨለማ አንደኛ ያለውን ሀጬን ከኛ ቀማ ሀጬ ዛሬ ባናገኝክ በአካለ ስጋ መሽደልቶት ሊቀመጥ አንተንስ የወጋ ታስከፍላዋለች የእውነት ዋጋ አውቃለሁ ሀጫሉ ዛሬም ከኛ ጋር ነች ሌሎች ሞቷል ቢሉ በልባችን ጸርሰ ደምቀሃል በምሩ ሀጫሉ ይወድቃሉ ይኸው ያን ያንተን የጠሉ ወላ ገራነዋ የጋላናም ቃሉ ሀጭዬ አንተንማ ጥዬ አልችልም ዝም ብዬ እኔም እጓዛለሁ አንተን ተከትዬ ካዩዋቸው ሁሉ አንተነ ጀግናዬ እና ጀግናይ ሞትም ተሸንፎ ወድቆ ዛሬም ሀጬ አለ ኦሮሞን ጠብቆ ዛሬም ሀጬ አለ ኦሮሞን ጠብቆ አመሰግናለሁ። Isaatiin waan keessa isaa jiru ibsachaa jira ammas kanatti fufee sagantaa dungoo qabsiisuutu gaggeeffama. Isin wanti hundumtuu qophaa'aadha waan ta'eef dungoo sargaa guguu.
Daawwattoota keenya namoota sirna yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti argaman gaaffii ni gaggaafadha. Mee obboleetti maqaan keenyu miira kamitti dhagahame? Maqaan koo Saamraayit Addunyaadha.
miira itti dhagahame baay'ee gaddeera. Utuma gungumnu waggaa tokko ta'e garuu akkas baay'enne immoo yeroo Haacee yaadannu baay'ee gammadeera. Kanuma jechuun barbaada. Hayyee guddaa galatoomii. Hayyee jaallattoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti ni jira. Meen namoota achitti argamanii miira isaan keessa jiran gaggaafachuuti. Mee obboleettii kiyya tokko arganii jira. Mee miira kamitti dhagahame? Ana yeroo ammaa kana iddoo kanatti kan argamnee fi yaadannoo obboleessa keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa gadda nutti dhagahame ibsuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamnee jirra. Haacaaluun ija keenya gurra uummata Oromoo. Haacaaluun abbaa ilma waan hundumaa Oromoodha. Oromoof dhaabbatee kan lolu, Oromoof rakkina isaa kan dubbatu, qaawwa isaa kan dubbatu, quuqama Oromoo bakka bu'ee kan nama dubbatudha. Egaa obboleessa keenya artist Haacaaluu Hundeessaa haala suukanneessaa fi baay'ee nama sodaachisuudhaan waggoota darban lubbuun isaa dachee kanarraa darbee sa'aatii kana nuti Haacaaluu yaadachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamnee jirra. Haacaaluun yoo du'eeyyuu qabsoon Haacaaluu hin du'u. Danuulaatiif guddaa galatoomi. Hayyee obboleettii tiyya tokko biratti argame. ሚራ ከሚስቴ እኔም በጣም ተሰምቶኛል። የተሰማኝ ነገር የሀጫሉ ሞት በጣም ልባችንን ሰብሯል። ግን ምንም አንልም። ለኦሮሞ እግዚአብሔር እውነቱን ያውጣልን። ቀን እውነቱ ይታወቃል። ተስፋ አንቆርጥም። ሁላችንም የሱን እውነት እናገኛለን አንድ ቀን። እውነቷ ትወጣለች ቢቆይም ሌላ ነገር ምንም አልልም። በጣም ልባችን ተሰብሯል። ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን እውነቱን ያወጣልናል። Hayyee obboleettii tokko biratti argadheen jira. Maqaan keenyu mee miira akkamitti dhagahame har'a? Maqaan koo Leensaa Birhaanuun jedhama. Harree egaa yaadannoo gooticha keenya kabajamaaf jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa godhuu fi barattootaa fi hiriyoota keenya waliin asitti argamnee jirra. Akkuma beekamu diinni goota keenya qaalii kabajamaaf jaallannu baay'ee kabajnu waggaa tokkoon dura nurraa fudhattee jirti. Haa ta'uyyuu malee seenaansaa fi wanti inni godhe hundumti isaa bara baraan keessa keenya hin jiraata. Maaliif yoo jette gootni bara baraan iyyuu hin du'u. Haacaaluun gootadha. Kana booddee nuun goota keenya faarsuudha malee akkas bakka baay'ee yoo gaddine iyyuu kanaan booda goota waan ta'eef seenaan inni kaa'ee darbe imaanaan inni nutti kennee darbe kana booda gara fuulduraatti dhiyeessuudhaaf dabarsuudhaaf dhaloota gara dhalootatti dabarsuudhaaf hojjenna. Dhugaa Haacaaluu badde immoo dhalootni kun dhaloonni amma jiru dhaloonni qubee yoo dhuguma quuqama isa dhugumaa qabaanne ta'e imaanaa inni nurra kaa'ee gara fuulduraatti ceesisuudhaaf immoo hojjenna. Tokkummaan keenyas kana caalaa akka itti dabaluuf waan danda'amu hundumaan hojjenna inni yaadna. Waaqayyoo lubbuu isaa jannata keessa nuuf haa qanasiisu waan biraa waan jennu qabna.